Video kana keessatti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota koo WhatsApp keessan irratti settingiiwwan beekuu qabdanii fi itti fayyadamuu qabdan shanan tokko isinitti agarsiisa. Egaa settingiiwwan kanneen shanan WhatsApp keessan irratti beekuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessu. Keessattuu privacy accountii keessaniitiif murteessaadha. WhatsApp namoonni hundinuu bilbila keessan irraa ni qabdu, garuu itti fayyadama WhatsApp keessanii baay'een keessan hin beektan. Yookaan immoo settingiiwwan WhatsApp keessatti argaman baay'een keessan hin beektanii kan privacy keessaniif isin tajaajilan kan faayidaa bal'aa qaban jechuudha. Settingiiwwan kanneen keessaa muraasa tokko har'a isinitti agarsiisa. Nageenya isin daganne assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raab. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqaba. Gara barnoota keenya kanarratti dabarra. Egaa video kana keessatti WhatsApp keessan irratti settingiiwwan beekuu qabdanii fi itti fayyadamuu qabdan shanan tokko isinitti agarsiisa. Egaa settingiiwwan kanneen beektanii dhaggeeffattoota kan WhatsApp keessan irratti yoo itti fayyadamtan faayidaa bal'aa irraa argattu waan ta'eef tokko isaaniiyyuu na hordofa. Settingiiwwan kanneen sirreeffachuudhaaf jalqaba gara WhatsApp keessanitti ni seentu. Ergasii immoo gara fuula WhatsApp keessan bakka kontaktiiwwan adda addaa chaatii adda addaa itti waliif barreessitan itti isin fudhata. Ergasii koornaa kanarratti sarara sadii yookaan tuqaa sadiitu argama. Ishee irratti kilik gochuudhaan ergasii immoo akkuma asirratti argattan settings kan jettu ni argamti. Ishee irratti kilik gootanii egaa akkuma asirratti argattan settingiiwwan adda addaatu asirratti isinii dhufa. Settingiiwwan kanneen keessaa isa murteessaan WhatsAppitti namoota fayyadamaniif inni murteessaan privacy kan jedhu kanadha. Privacy kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu. Egaa dhaggeeffattoota kan asirratti settingiiwwan murteessoo tahan hamma tokko isinitti agarsiisa. Tokkoffaa irratti kan argamu dhaggeeffattoota kan last seen and online kan jedhu ni argama. Who can see kana jechuun dhaggeeffattoota kan online irra jiraachuu keessan eenyu akka ilaalu yookaan beekuu gochuu barbaadanii isiniin jedha. Isuma irratti kilik gootanii al tokko ergasii immoo akkuma asirratti argattan who can see my last seen yeroo dhumaatiif online irra jiraachuu kan eenyu akka beeku bakka itti murteessitanidha. Online irratti fakkeenyaaf saatii kana keessatti online irratti namni kun turee jira. Saatii kana keessatti online irraa bahee jira kan jedhu eenyu akka ilaalu murteessuu bakka itti dandeessanidha. Everyone irra yoo godhatan isa jalqabaa kana jechuudha dhaggeeffattoota kan namni kamiyyuu online irra saatii itti baatan akka beeku gochuudhaafi akkanumallee my contacts kan jedhu kana irratti yoo godhatan immoo kontaaktiiwwan keessan yookaan immoo hiriyoonni keessan kan WhatsAppidha qofti online irraa saatii isin itti baatan yookaan online irraa saatii isin itti turtan kan beekanidha. Akkanumallee hiriyoota kan kootiin ala kan jedhu ni argama. Isarrallee yoo godhatan dhaggeeffattoota kan hiriyoota keessaniin alatti namni kamiyyuu online irraa saatii itti baatan akka hin beeknee fi nobody irra yoo godhatan immoo namni kamiyyuu online irraa saatii isin itti turtan hin beekanii jechuudha. Asuma jalatti immoo who can see when I am online. Online irra yeroo isin jirtanitti eenyu akka ilaalu barbaaddanii kan jedhudha. Everyone irra yoo godhatan namni kamiyyuu online irra jiraachuu keessan ni beeka. Akkanumallee some as last seen kan jedhu namni muraasni akka ilaaluun gochuudhaaf kan isin gargaarudha. Filatamaan isa lammaffaa kanarra yoo godhatan murteessaadha. Lamaan keessaa kan barbaadan filachuu ni dandeessu. Ammas al tokko xiyyaa kanaan duubatti ni deebitu. Ergasii immoo lammaffaa irratti kan argannu profile photo kan jedhudha. Profile photo keessan yookaan profaayilii keessanirra footoo isin godhatan. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argattan suuraan kan koo asirratti argama. So profile photo kana eenyu akka ilaalu barbaadanii kan jedhudha. So isa sirreeffachuudhaaf profile photo kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo eenyutu akka profile photo keessan ilaalu murteessuu barbaadanii isiniin jedha. Everyone irra yoo godhatan namni kamiyyuu ni ilaala. My contacts irra godhatan yoo godhatan immoo dhaggeeffattoota kan hiriyoonni keessan kan WhatsApp qofti akka ilaalanidha. Akkanumallee my contacts except kan jedhu inni argama. Akkanumallee nobody kan jedhu irra inni argama. Namni kamiyyuu profaayilii picture keessan akka inni ilaalle yoo barbaadan nobody irra yoo godhatan namni kamiyyuu profile picture keessan ilaaluu hin danda'u. Ammas marsaa tokko xiyyaa kanaan duubatti deebitu. Sadaffaa irratti kan argamu immoo about kan jedhudha. Waa'ee akkaawuntii keessan kan immoo eenyu akka beekuu barbaadan kan jedhudha. Asirratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti yeroo deemtan akkuma duratti jechuudha. Waa'ee WhatsApp akkaawuntii keessanii everyone akka beeku gochuu ni dandeessan. My contact keessan kontaktiiwwan keessan yookaan immoo hiriyoota keessan akkanumallee my contacts except kan jedhu ni argama. Akkanumallee nobody kan jedhu ni argama. Kanneen keessaa kan barbaadan filachuudhaan irra godhuu ni dandeessu. Inni biraa immoo read resactivities kan jedhu ni argama. Ishee kana dhaggeeffattoota kan of haala godhadhe kana yoo godhatan jechuudha. Of yeroo godhatan Message akkuma asirratti argattan message isin nama waliif barreessitan akkuma asirratti argattan namni kun ilaaluu ni danda'a. Fakkeenyaaf raayitii lamatti godhee jira. Ergasii immoo mallattoo kun sirriitti damaqeettee jirti jechuudha. Kana jechuun namni kun message kana dubbisee jira yookaan argee jira jechuudha. Akkanumallee kan biraa yoo ilaaltan raayitii tokko yoo ta'e namni kun online irra hin seenne yookaan immoo message kana tasumayyuu hin dubbifne jechuudha. Akkanumallee akkuma asirratti argattan raayitiin kun lama taatee garuu daalacha yookaan taatu taate namni kun dhaggeeffattoota kun message kun galeefii jira garuu namni kun
hin dubbisne jechuudha. So sadeen isaatti garaagarummaan isaa kana fakkaata. Egaa inni kun jechuudha read accepts ka jedhu kana ishee kana off yoo godhatan wantoota kanneen akka isinitti mul'isuuf message keessan namootatti akka mul'isuuf kan isin fayyadudha. Isa kana message kana namoonni message keessan isin dubbisuu keessan akka ilaalan yoo barbaadan isa kana on godhatan jechuudha. Namoonni akka durattiitti fakkeenyaaf isa kana on yoo godhatan message keessan isin dubbisuu message keessan isin online irra seentanii dubbisuu isiniif seenuu beekuu ni danda'a. Isa kana immoo off yoo godhatan namni kamiyyuu message keessan isin dubbisuus ta'e isin ilaalu beekuu hin danda'u jechuudha. Inni biroo immoo akkanuma keessa deemuudhaan akkuma masarratti argaatan disappearing messages ka jedhu ni argama. Isarratti kilik gochuudhaan egaa as keessa yeroo seentan dhaggeeffattoota koo messagein isin namootaan waliif barreessitan sa'aatii meeqa keessatti akka badu barbaadan ka jedhudha. Bakka kanarratti filachuu dandeessanii ofirra yoo godhatan gonkumaa messagein isin namootaaf waliif barreessitan hin badu. Guyyaa 90 ka jedhu ni argama. Guyyaa 90 irra yoo godhatan immoo guyyaa 90 booda messagein isin namootaa wajjin barreessitan akka badu gochuudhaa fi akkanumallee guyyaa 7 booda ka jedhu ni argama. Guyyaa 7 kana irra yoo godhatan guyyaa 7 booda messagein akka badu gochuudhaa fi akkanumallee sa'aatii 24 ka jedhu argama. Sa'aatii 24 keessatti messaging isin namootaaf walii barreessitan akka badu gochuu ni dandeessanii jechuudha. Kun automatically dha inni kun osoo isin hin ajajin messageewwan isin namootaaf walii barreessitan sa'aatiiwwan yookaan guyyoota asirratti isin filattanii erga filattanii fi booda guyyoota kanneen keessatti akka badu gochuudhaa fi already messaging namootaan isin walii barreessitan akka hin banne gonkumaa akka hin banne yoo barbaadan immoo off ka jedhu kanarratti godhachuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessan. Sittingiiwwan dabalataa immoo dhaggeeffattoota koo calls ka jedhu ni argama. Calls ka jedhu kanarratti kilik yeroo gootan silence unknown callers ka jedhudha. Silent akka ta'u yeroo namoonni isin hin beekne isiniif bilbilan silent akka ta'u yoo barbaadan isee kana tongilii asitti argamtu kana on godhachuu qofa isin ilaalataa jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota koo sittingiiwwan kanneen hundayyuu haala kanaan sirreeffachuu itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Video kana immoo like share gochuudhaan hiyyoota keessan hin dhaqqabaa. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.